Waraanni bilisummaa Oromoo kan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuuf mootummaa Itoophiyaa wajjin wal waraanaa jiru loltoota kaayyoo qabsoo sabichaa tarkaanfachiisan hidhannoo waraanaa fi sammuutiin leenjisaa jira. Tibbana mooraalee leenjii dirree lixaan bahaa fi giddu galeessaatti humnoonni waraanaa haaraan hidhannoo waraanaa fi beekumsa siyaasaatiin leenji'aa turan eebbifamanii jiru. Eebbifamtoonni mooraalee leenjii waraana bilisummaa Oromoo keessaa bahanis dirqama qabsootiif bobbaafamuu qondaalonni waraanichaa ibsaa turaniitii jiru. Qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa sirna cufiinsa barnoota ga'umsa siyaasaa fi waraanaa irratti haasaa taasisanii mooraa qabsoo Oromoo keessatti qondaalota afaan qawweetiin qabsaan qofa osoo hin taane qabsaa'ota hidhannoo sammuutiin qabsaan oomishaa jirra jedhan. Qondaalota waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa keessaa eebbisaa namni jedhamu haasaa taasiseen kaayyoo qabsoo Oromoo galmaan ga'uuf barnoonni hidhannoo sammuu fi barnoonni qondaalummaa mooraa qabsoo Oromoo sirriitti barbaachisa jedhe. Maaltu nu hanqatee akka dhaabaatti waan amma itti jirru kana jabeessinee tarkaanfachiisuuf galmaan ga'uuf hidhannoon sammuu barnoonni qondaalummaa nu barbaachisaa. Miseensa waraanaa kana barbaachisaa. Jaarmiyaan tokko jabaatee jaarmiyaa jabaa ta'uu fi barnoota isaa fi malutu jira. Barnoonni kunis immoo sadarkaan kennama. Ammaaf barnoonni qondaalummaa kun sadarkaa ammarra jirutti nu hanqataa. Kanaaf immoo itti guuttachuu qabna jedhee akka dhaabaatti dhaabi sagantaa baase kana itti milkaa'aa jira. Kana keessas isinis qooda qabdu. Waan hidhannoo sammuu kaleessa qabnu irratti amma immoo dabalataan akka jabeeffannu akka bilchinaan qabsoo kana tarkaanfachiifnu hidhannoo mudhiitiin waan diina jilbeeffachiisaa jiru kan sammuutiinis immoo irra caalaa galma ga'iinsa qabsoo kanaaf jabaannee hidhannoo sammuu kana itti dabalannee yeroo gabaabaa keessatti waan dhiigitti dhangala'ee lafeen itti cabee gudunfaa akka itti goonuuf dhaabi dirqama isaa ba'e. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Lammeessaa gama isaaniitiin yaada sirna cufiinsa barnoota ga'umsa siyaasaa fi waraanaa kanarratti kennaniin qawwee dhukaasuun cinatti hidhannoo sammuu qabaachuun barbaachisaa waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo kanaaf ga'umsaa jirra jedhan. Qawwee dhukaasuu hidhannoo mudhii qabaachuutiin cinaatti hidhannoo sammuus qabaachuun yeroo isaa waan ga'eef waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa wanti gochaa turre hedduutu jira. Waan gochaa turre sana immoo namatu nun argine, firatu nun argine, halaqaatu dhokse, addunyaatu nun argine. Waan isin eenyuunuu jedhaniiru. Nuti immoo gabaatti qajeellee gabaa sana arganneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo beekumsa siyaasaa fi waraanaa Oromummaa fi Oromiyaaf ta'uu barataa jira kan jedhan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa hireewwan injifannoo sababa adda addaatiin kana dura nu harkaa baan akka hin uumamneef hidhannoon sammuu barbaachisaadha jedhan. Waraana qawween hin jilbiiffachiifnee fi beekumsa siyaasaan gahoome horataa jiraachuus himan. Biyya kana keessatti waraanni ni dhufa ni darba. Torbee boonnis yookaan jamni ni mul'ata ni darba. Nu keessattis ta'ama ture. Inni ammaa isa mul'atee darbu osoo hin taane isa guduunfaa itti godhu. Guduunfaatti gochuuf immoo diidaa wanti nuti barbaadu jiru. Arkiiteektiin qabsoo kana isa kana sini waraana bilisummaa Oromoo kan duulli kamuu qawween kamuu meeshaan kamuu jilbeenfachiisuu dadhabe hidhannootiin dur dhaabbate amma immoo tapha siyaasaatiinis bilchaatee maal akka barbaadu beekee eessatti yoom gaaffiin Oromoo akka deebi'e namni jedhee osoo taane sammuusaa waan barbaadu argachuu fi dhabuu saatisfaayiditti ta'uu dhabuutiin kan murteeffatu waraana akkasii immoo akka dirreerra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo beekumsa siyaasaan gahoomuu qaba kan jedhan ajajaa olaanaa waraanichaam humna waraanaa sababa qabsaa'aa jiruuf beekuu fi kaayyoo qabsoo sabaa eegu uumaa jirra jedhan. Rakkoon Oromoo rakkoo dhoksanii bira darbanii miti nuti dhaloota rakkoo sanaaf furmaata barbaaduudhaan dhaloota har'aa kana dhaloota kaleessaa birmaddummaa fi walabummaa qabu sanatti deebisuu barbaanna jechuun Marroo Dirribaa kaayyoo qabsoo waraanichaa ibsaniitii jiru. Rakkoon Oromoo rakkoo hooksanii fi dhoksanii bira darban osoo hin taane rakkoo gogsuusanii malaasanii qorichatti barbaadan ta'uu qaba. Dhaloonni har'aas dhaloota akkasii akka ta'u kan barbaadamu mul'ata qabu. Hanqanaachi nuti jenereeshinii tokko jenereeshinii shanaffaa illee jenereeshinii ja'affaatti immoo waan biraa dabarsitee kan deemnu ta'uu qabu. Jenereeshinii ja'affaan jenereeshinii tokkoffaa kaleessaatti deebi'uu qaba. Isa bilisa ture sanatti jechuudha. Na hubattaniittu jenereeshinii ja'affaan maal ta'uu qaba? Jenereeshinii tokkoffaa isa isinii kaase isa bilisa walabaa fi birmada ture. Waraanni bilisummaa Oromoo imala qabsoo jalqabee fiixaan baasuuf qabsicha jabeessee akka itti fufuun waltajjii kanarratti kan dhaamame yoo ta'u qabsaa'ota qabsoo irrattis wareegamaniif yaadannoon sammuu taasifameetii jira.